Uffacheessuufis akkasaan wallaalee ishee dura madda baraachana malaalladhee lafa kosiitii fudhee galeen irra ciisaa ture. Kamati nagaa keedhamni? Nagaa isaa filatoo. Maqaan keenyadha? Gaaddiseen jedhama. Mucaan kun dhaloota meeshaadhaan eeguusan akkasaati. Dhaloota miti jammarii isaa abbaan mana namaatiin abute gaa tokko bichaa naa wajjin jiraatee deemechumaan ulfajjii tokkootiinidha. Abbaa manaa malee guddisinee mucaa kana baasinaan jechaa turan ijoolleen hiriyoon koo. Abbaa warraa kee uffata taatee jirtu dhiisee adeeme? Na dhiisee adeeme. Booda mucaa koo sin ajjeesu anis ofii kootii of hin balleessu jedheetiin mucaa koo qabadheetiin beesa waaqona gargaaruu qobaamatti mana honaa keessatti handee gimbiin gadi. Achiin nufe. Ariyaa koo gidduu taa'uu sodaadheetiin jibbee jecha ulfaataa naan jiru. Achaan ulfumaanatu hin jiruun nan adeeme bakka. Mucaa koo guddifachuun jammarii miicaa namaa miicee buddeena tolchee silguma ishee saafii keessa ciibsee sharaafaarra ciibsadhee balbala namaatiin hojjechaa oola gola namaa gola namaa keessaan hojjetadha. Fakkaatu immoo naa adeemte muka qabattee utuma jettuu naa jabaattee naman jabeeffadhee no. Guyyaa gaafa qabamtu sana guyyaan isaa guyyaa gaafa jimaataati bishaan dhugdee gara beelaatti sagaltoo akkuma nama guddaa no. Bakka kanaan booda mana namaatii biddeena xinnoo ishee waxiitti nyaadhaan boqqolloo kana nyaadhuu jette. Akkuma nama guddaa xaafii boqqolloo itti sanamni nyaatu maayyee ko bukkutii yoo argite maayyee ko bukkutiin kajeeleetti awwaan ittiin bituun qabu ishee birrii 300 adeeme wayyaan namaa miicaa ishee mana kiraa irraan dabartu matuma jettu bakka jimaata sana hin kufte manuma sageenya. Waggaa 3 haasama bakka umuriin isheetuun ga'in deemsaa fi haasamatti buusee bakka maal sanaaf hin galle. Ittaansitee dhiiga ciccitaa baaste gaammamu funyaan isheetiinifis yaa'ee fudhadheen hospitaalattan fiigee dudda koo keessa namaan naa kaa'een maal mucaa du'aa baattee deemtaa obboleetti naan jedhe gurbaan tokko dudda koorra naa kaa'een naani goddeetti akkuma kanaa hin taane garuu foonni furdoodha yeroo sana waggaa 5 qabatti. No bogaa bakka amman qabu yaalladheera doktorotaan itti mee fudhadheen baa anin itti yaalladhu siin qabu qaansiraa sana hojjedhee wanni ta'u siin man daddabarsaa ture kan itti yaalu siin qabu hin jedhe iyyaalla malee ola deemtuu fuutee deemtaa jedhanii iyyaalan achitti jala moolfaana ciifte furmaanni dhumne bakka. Dooktar Biqilaa kan jedhamu hospitaalii kanarraa achi obboleetti bakka amma danda'an isaanis birrii isaanii dhangalaasanii haati warraa isaallee baay'ee birrii dhangalaaftee yaalte wallaaluu yeroo sana ajajan nan bu'a bakka. Waan baay'ee natti dhaga'ama. Achi kanaan booda suma isaan bakka akkanan jedhee dubbadhu qabu waan hin keessa turii namni hin beeku bakka. Illee adeeme buusee man kadhadhutti ga'ee namni na jalaa qabuu dide waldara. Mucaa kiyya otuma isheen adeemtu akka na jalaa taate bakka uffacheessuufis akkasaan wallaalee ishee dura dhaqoo reefa kooyyuu achumatti gubata dheedheetiin sodaadhee bakka murtoo baay'een ofitti murteessa akkan godhu nan dhabee bakka. Achi kanaan booda yaalanii dadhabanii hin baasan isaan rifeerii godhani. Dooktar Biqilaan kun ati warra isaarra yaaltee dadhabde bakka isheenis dooktaroonni hundumtu na gargaaranii furmaanni hin dhibee bakka. Hunduuti homaan na dhussu bakka isheen hunduuti maarsa na dhussuu dhaqu bakka amma lubbuun keessa jirutti nan gargaaradha nan baadha. Waan inni irra ciisullee dhabee madda bara ciccitaa akkosii lafatti gatan fa'a yeroon hospitaalaa ba'e sanatti immoo kanan dubbadhu hin qabu. Madda baraacha nama laalladhee lafa kosiitii fudhee galeen irra ciisaa ture mucaa kanaati. Achi obsa dadhabeetiin namootaan namni ofirraa na sodaate waan dhukkubichi darbutti fakkaatatee baay'eetiin utuun kadhaadhaaf utuun jiru kufe kun jiru lafeen koo kun keessachi deebi'ee bu'aa keessa. Intochoo akkasuma kun. Labsheerraa kakee xuriin fakkaatu kun miti guyyaa tokko hojiin argadhee miicaa kana miicatte guyyaatti fudhattee galtaa jette siisteriin tokko nan naqee didicha yeroon akkas galuu mana kana yeroon bana dhugoon mucaa korraa sirba. Gariyaatis namaa jedhamna. Magaalaa Oromiyaa garaagaraa keessa deemnee namootuma akkas rakkatan gargaarra. Waanuma humna keenyaan wanta guddaa miti. Waldaa Waaqayyoo Mo'aa kan jedhaman jiru. Obbolooti keenya onlaayinii kan waaqeffatanii jechuudha. Namootuma akkas rakkatanii fi deeggarsa kennaa jedhanii maallaqa nutti arganii jiru. Kuni qarshii 15,000dha. Kana deeggarsa siif goonee jirra jechuudha. Isaaniin eebbistaa. Wanta rakkattu hundumaa mucaa keefisi hin gootaa jechuudha. Mucaan kee Waaqayyoo jedheen fayyiti. Ati haadha cimtuudha. Mucaa kee amma kana obsitee duukaa rakkachuu kee fi haadhummaan
kana ammallee abdiin kutatiin waaqayyo jiraan illee si duukaa jirra. Maallaqa kanaan immoo waan tokko ittiin godha. Eebbifama ulfina argadha jireenya isiniif kennu gooftaan rakkisii harka namaa isin ilaashisin. Fira isiniif abbaasu haara galfattan orma irraan beenne irratti haara isin galfachiisu gooftaan ulfina isiniif kennu armadeera gooftaan isin eebbisu. Isaaniinis eebbisiin warra waldaa waaqayyoo mo'aa jedhamu isaanii. Bitaa mirga isaanii waaqayyootti kenneera. Namni nama buusa waaqayyo nama buusu waaqatti isaaniin kenneera. Waaqayyo isaanii na gargaaru gooftaan isaanii eebbisu jireenya isaaniif kennu isaan rakkisin gooftaan harka namaan ilaashisi Yesuus. Anumaan jedha. Namoonni obboleettii kana gargaaruu barbaadanii lakkoofsa bilbilaa asirra jiru nu quunnamuu dandeessu.